barattee dhaggeeffatu. Ofii keetii keessaan barattee akka uummanna jala jiru waan akkanaan fahamne godhaa. Garuu uummanni lama barbaadu. Uummanni lama barbaadu wanta asirratti kaasee fi haadhuma manaa keessan bareedduu haadha ijoollee keessanii sana wallaa ijoollee isinii deessee isinii qabde miti. Isiidhuma irra deebi'a wallaa amma ijoolleen baay'een araadonni baay'een jiru. Kan irra deebisanii akka sargiitti fuudhan jechuudha. Sargii godhanii akka nama haaraa fuudhutti kan fuudhanu jiru. Namoonni lamii dabalachuu feetanu lamiin dabalatan. Beekaloo gataa ija keessatti ilaala akka ajaa'ibaa. Nurraa baase. Doktor. Eenyu baasu. Wajjiniin ta'a. Deemi ayi. Wal kuti. Walla mataa ilaallo wallahi si dhufaan jira. Doktor. Doktor. Doktor amtaው ሲፈልግ አምጣው Doktor jedhu gaddarbee wallahi laazim. Dina maaliif galchite nu ta'u mistira isaarra akkamitti diina koo fiddee asirratti galchitan diina koo. Mubaarak diina moo? Eda waan inni jedhe dhagaan ture bar. Mubaarak miskiina bar. Mee amma waan ati jechuun akkasii dhiyeessuu dha. Miskiina. Qoftoonni jettee garaa waa inni qabu waa dhagaye qoftoonni jettee waan garaa isaan keessa jiru hubattu. Yeroo sirratti maqaa shamaraa kaasu in kaasin jettee afaanitti na qabaarta miti. Dhiira fiddee akka maqaa isaa kaasu nan godhin anis kaasuun fedhu dhugaa dubbachuuf. Eda waan inni jedhe waa'ee marqaatii kaasee tokko bilbila biraatiin isin jala ta'an isin dhaggeeffataa ture. Waa'ee marqaa waa'ee wal fuudhaa waa'ee soddaannaa kenne minaamini girri godhaa turtan. Sii galee akkasii bar. Ati maaf dheessite amma? Maaf dheessiteetti bar. Warra koo jedhee bar. Bilooksi godhe Mubaarak wallahi dhaara. Ishi. Qoyne. Itti dawwaluu fila. Qubee maaliitiin jira Doktor Biftuu Feesbuukiin kee? Doktor. Qubee maaliitiin eegala Feesbuukiin kee? Maal taate mubee? Biftuu Ka walii bareessine dhufeessa ilaali. Biftuu sanyii. Biftuu jedha. Okay, qoy. Wanni jiru obboleettummaadha. Jaalalli wayin jiru. Obboleettummaa ture. No, mubeeni. Inni waan yeroo hedduu waliin qoosnuuf qoosaaf gabbuuseen malee waan biraa yaadee miti dhugaa rabbi. Ammaa ifaan sobee akkasitti bahe beektaa? Eda wajjin qoosaa ture as jalatti qoosaa ture waa babarreessaa ture. Ati baatee jenna anilleen si faana ba'an sababni ba'eef beekaatiin atiin deebita anilleen deebi'a. Nuyyuu isarratti akka piraankiitti isarratti wanti muudii goona jedheetiin bahe malee ani waan biraa yaadee miti. Okay. No, intas gabbaa amma kadir martuutiif bu'aa olee intas gabbaa miira keessa waan jiruuf. Namoota kana maqaandha. Namoota baay'ee keessa kooti. Mubaarikii immoo wallaahi billaahi mubaarikii lubbuu koon kennaaf lubbuu koo. Wallaahi isa rabbina argu. Lubbuu koon kennaaf tokko mubaarikii. Durii kaasee. Ijoolleen baay'een dhufanii mubaarikii walaloo nu barreessennaa wallaahi billaahi barreessee kenneeraaf mubaarikiin immoo gara jaalalaa akkan itti jaalladhu hin beeku. Bakka nama akkamiinatti fakkaata beektaa faamilii waan akka wasiila wayii yookaan nama guddaa wayii bakka natti ulfaatallee baay'een jaalladha miidiyaa kanarra. Mubaarik tokko inni jalqaba mubaarikiin namoonni itti qixxeessuu hin qabu. Inni lammataa immoo Nasiriyaan olee yaa ilaahi. Nasiriin aanolee muudii isaa tokko naaf ta'a. Adeemsi isaa tokko naaf ta'a. Isarraa barumsa fudhataa deema. Inni sadaffaan Reedii Adam. Reedii Adam yommuu afaan jaalladha. Ajandaa wayii keessatti hin argitu. Gaafa ajandaa wayii asiis achiis bakka hundaatti ajandaa wayii ka'ee ho'ifamu Reedii takkaa keessatti argee hin beeku. Kanaaf Reedii jaalladha. Hamzaa Hajii ammas. Yaa ilaahi Hamzaa Hajii immoo bakka nama jaalalaa yoon siin jedhe. Nama kan isaa beekamaadha. Hamzaa maa ifan jaalladha beektaa? Dur yeroo
gara feesbuuka isa kana miti feesbuuka biraatiin feesbuuka biraa qorataa seenaa jedhuuni feesbuukiin jalaa gubatee naan fooloo nama 1,000 wayii natti fakkaata 1,000 iyyuu hin geenye dhaqee dubbisee naan jirtaa habiibii akkuma miidiyaa kana natti qoosutti qoosee naan taphate wanta biraa naa godhee naan miti jaalalli isaa yeroo sana seenee achi kee jaalalli inni amma immoo ashittii wajjiniin qabu erga jarri walitti dhufanii immoo baay'een dinqisiifadha sirriittiin jaalladha jara lamaan walumatti jechuu walitti qabe doktora Siliyoomaa kan jaalladha gaafa miira keessa gala waan fedhan jedhanuusi dhugaatii dubbatu dhugaarraa hin dabalnu sii galee bakkee isaaniitti gurraachee malee keessi isaanii waraqata adii ammoo eenyuun tokkummaan hiriyaa kootii sana kaasuu hin danda'u. Mubee immoo nama itti qixxeessu hin qabu. Mubeen walumaa gala akka nama ormaatti ilaala. Wallaahi akka obboleessa nama wajjin dhalatee wayittan ilaala jechuun mubaarii. Namni hundi ajjila mubeedha rabba qacha wandeemee rafuuf taara nagaan bulu. Naafsi wallaahi. No mubee afshir walittanis hin deebisan. Wallaahi. No anjechuun kikuu yaassabeetii miti dhugaa rabbi dubbachuuf. Anittiin qoosaara malee naaf gala garuu isatu miira keessa jira malee deebi'a qoy naan fida. Baasa maal mee maaf afaa hadhaa fudhatan waan nyaatu. Booddeetti dawwallaa absir wallaahi mubeen miira keessa jira malee simbiroo. Ammaan tana dabaasi jammar be Facebook fi TikTok malee WhatsApp gootoo mi nama bilbilaaf. Miira keessa jira wallaahi. No yesa waliin finno duwwaaf bushaan furatina. Duwwamaa fi hal'aa afaan keessanii gadi hin naqinaa nu eessumaa waliin finno. Baazawee namni akka kenna yeroo dheeraa waliin tureeru hin jiru. Nama har'a wal beenyu miti. Yoo xiqqaate TikTok miidiyaa kanarra nama waggaa dheeraa wal beenyudha. Kanaaf miira keessa seentaniiti waan argite hin haasa'inaa. Mubaarakii yoo ta'e sa'aatii kan akka na baasus hin beeka. Inni immoo miira biraa keessa jira. Miira inni keessa jiru keessatti ani gadi buuseenii jennaan achirratti walitti dabalate kanaaf akka inni na baasullee inni hin beeka akka araaramnullee inni beeka boruu viidiyoo waliin hojjennee isin hin mul'isa maaltu akkana isin godhe isin maaltu akkana isin guggu waan isin galchisiise isin galinaa wallaahi na balleesse hundaa sittis isatti sana balleesse miskiina barangu saa itin boobaadheen baatu ture garuu akkan qoosaadhaa bahe hin beektooti kolfaan bahe garuu narratti hin naqqaane isinii mubee miskiina ani mubee ammalasa ila ammas ammootu akkana isin teetan mi'uutu wadhee ni baasisiisa biloo keessaa ni itti mallee waan jiru dhugaa jirtu akka jirtu bare inni nuyyuu maan jedhu naaru bare hin beeka bareeda qoosaa turre bare koomentii as jalatti barreessaa ture akka qoosaa ta'e hin beekaa isaan bahe isatti baate immoo isa gaati qoosii wal jaallanna isa jedhu natti fakkaata abshir hin deebisna miira keessa jira waa'ee kadiriif kanaaf hin deebi abshir si baasa abshir ani eenyu nun ga'uu sin jedhee barra mubeeku eenyu walitti wal beeyna mubeeni nama akkasii yaaddan san illee miti baay'ee itti erguu wallaahi it garaan naarrafu ana wallaahi billaahi no yaasin no machim ofiraa deebise